Kun odeeffannoo kenna sekendii dhibbaa waliif TV irraa kallattiin isin bira dhaqqabudha. Muummeen ministeera Federii Dr. Abiy Ahmed kompozitii biyyee gabbisuudhaan faayidaa misooma qonna magaalaatiif oolchuun akka danda'amu karaa xurree miidiyaa hawaasa isaaniitiin qoodanii jiru. Muummeen ministeera Federii Dr. Abiy Ahmed muuxannoo kana yoo gabbifanne faayidaa guddaa akka biyyaattis qaba jechuudhaan miidiyaa hawaasa isaanii irratti qoodanii jiru. Poolisiin magaalaa Finfinnee ammoo nama ajjeechaa Sheek Abduu Yaasiniitiin shakkame uummanni yoo dhaga'eeru akkasaaf kennu gaafatee jira. Poolisiin magaalichaa nami maqaan isaa Muhammad Shakri Ababaw jedhamu ajjeechaa kanaan waan shakkamee fi nami nama kana argellee eeruu poolisiidhaa fi komishinii poolisiidhaaf akka kennu gaafatee jira. Chaayinaan ammoo rophilaa yennaa jalqabaatiif humna elektirikaatiin balaliisuu beeksistee jirti. Rophilaan kun illee tokkotti kiiloomeetira 218 balali'uu kan danda'u yoo ta'u yennaa ammaa kanatti balallii olaanaa kiiloomeetira 1100 taasisee jedhamee jira. Israa'el ammoo kaampii waraanaa Hamaasii gara kaaba Gaazaatti argamu rukutuudhaan guutumaan guututti barbadeessuu yaaddeessitee jirti. Ministeeriin Dantaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan ammoo lammiilee Falasxiinii biyya isaanii irraa godaansifamaa jiran irratti mormii akka qaban Kaataritti dubbatanii jiru. Ministeeriin Dantaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan ministeeronni Israa'elii tokko lammiilee Falasxiin lafa isaan amma qubatanii jiran kanarraa bobbaasuuf yaadaa waan jiraniif kun ammoo akka hojjetu hin qabnes dubbatanii jiru. Sekendii dhibbaa waliif TV guyyaa har'aa akkasumatti himaa ture Amboo Maashii.